ayyaanni irreecha ayyaana mootummaa miti. Ayyaana ummata kanaati, saba kanaati. Kanaafiyyuu ummanni kun yookiin sabni kun akkaataa aadaa isaatiin ayyaana kana kabajachuu qaba. Sanaaf waan gargaaruu qabu duwwaa gargaara malee kana keessatti qooda fudhate yookiin abbaa ayyaana kanaa ta'e kabajuun irra hin jiraatu. Yoo kana ta'e aadaa balleessuudha. Aadaa maleedha kun mataan isaayyuu. Gadaatu garoomina garooma jabeeffanna irreechi irree keenya waaqa galatoonfanna handhuura abbaa kiyyaa qomoon kolubbuu kiyyaa arrallee na boodii sirraa dhalachuun kiyyaa. Ayyaana kana akkamitti kabajna nuti? Akkuma gaafa ximqataa taabonni ba'ee uummanni walitti bahee kabajatu, uummanni amantaa kiristaanaa kabajatu. Akkuma guyyaa gaafa iidaa maalis ta'e masgidatti ba'ee isteediyeemitti ba'ee itti kabajatu gargaarsi mootummaan godhuufi akkasumattidha irreechis kan abbaan seeraa gaafa ximqataa sana abbaan ayyaana sana kan qajeelchu eenyu? Qeesii sana abbaan isa jechuudha. Gaafa iida sanaas waa hunda seera sana guutee kan qajeelchu sheeka sana yookiin imaama sana. Akkuma sana ayyaanni irreechaa Bishooftuu irrattis haa ta'u iddoo adda addaatti kabajamu abbaa qaba. Abbaan aadaa sun jira, abbaan malkaa sun jira. Abbaa malkaa sanatu qajeesha. Eenyuyyuu miti. Abbaa gadaa waan ta'eef, hoogganaa mootummaa waan ta'eef, eenyu waan ta'eef kana godhuu hin danda'u. Aadaatu dirqisiisa. Abbaa malkaa sanatu irreecha Bishooftuu irrattis haa ta'u Hora Arsadee irratti iddoo kaanittis gaggeeffamu abbaa malkaa sanatu gaggeeffata. Kana keessa namni kamiyyuu harka fudhachuu qabaatti itti amana. Daraan nuti duulanii kaleessa hoogganamu awwaala cabse ka'ee dhugaan hin agoogamu. Daraan nuti duulanii kaleessa hoogganamu awwaala cabse ka'ee dhugaan hin agoogamu. Aadaan kun irruma caala akka miidhagu, akka hin banne, akka hin summoofne godhuudhaaf dirqamni guddaan uummata keenya irra jira. Eenyurrayyuu miti. Abbummaa fudhachuu kan qabu mootummaa miti uummata kana. Uummata kana abbaa malkaa duwwaas miti. Nama hunda tokkoon tokkoon nama ayyaana kana kabajachuu dhufu hundi abbummaa fudhachuutu irra jiraata. Itti gaafatamummaa fudhachuutu irra jiraata. Yeroo nuti mootullee rakkoosa rakkoodhaate yeroo nuti mootullee rakkoosa rakkoodhaate irreechatti deebine dhugaan batte deebite. Anatu achi keessatti miidhaga ayyaanni kun yoo miidhage tokkoon tokkoon Oromoota achi keessatti miidhaga yoo badee'u tokkoon tokkoon ana dabalate hunda keenyatu keessatti gurraacha. Aadaa kooti anaaf waan ta'eef aadaa hunda keenyaati waan ta'eef aadaan keenya akka gurraacha hin barbaadne hawwii akkasiin qabu. Aadaa miidhagaa arga qabaanne kan miidhagsuu qabu nuti on nama miti kan nu miidhagsu. Irreechi keenya irree keenya, irreechi keenya tokkummaa keenya, irreechi keenya mallattoo keenya jenneetu nagaan irreecha keenya kana dhugumaan irreechi keenya irree keenya iddootti irree keenya iddootti tokkummaa keenya agarsiisnu iddootti miidhagina keenya agarsiisnu goonee haa kabajnudha. Folle jette, adon bate, kadam bate.